Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni miidiyaa Holistic Wisdom Tube, ani qopheessaan sagantaa kanaa Naa'ol Baqqaleeti. Yeroo darbirraa kaasnee dubbii Waaqayyoo keessumatti macaafa mul'ata Yohaannisiin boqonnaa tokkorraa jalqabnee kutaa 5 walii wajjin ilaalaa turreerra. Amma immoo Waaqayyo nu gargaaree kutaa 5 boqonnaa tokkoffaa waan xumurree fi waa'ee qayyabannaa kanaa waan tokko tokko isinitti dubbachuun barbaada. Yeroo hundumaa mul'ata Yohaannisiin boqonnaa tokko gaafa finnu yeroo akkasii walii wajjin hin qabaanna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u, ani baay'een gammadaadha. Carraa kan argadhee karaa miidiyaa kanaatiin dubbii Waaqayyoo isinii wajjin dubbachuu kootiif, sheerii isinii gochuu kootiif baay'ee Waaqayyootti gammada. Namoonni garaagaraas koomentiidhaan, bilbilaan, karaa garaagaraatiin na jajjabeessaa warri turtan ulfaadhaa eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu barri kun bara dijitaal iiraa jedhamudha. Bara dijitaal iiraa keessa immoo namoota waldaa kiristaanaatti argannu caala. Namoota miidiyaa kanarratti feesbuukii, tiiktookii, yuutuubii irratti namoota argannutu irra baay'ata. Namoota kana adrees gochuudhaaf miidiyaadhaan hojii Waaqayyoo hojjechuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e baay'iseen itti amana. Egaa isinis immoo miidiyaa keenya kana namoota biraaf sheer gochuudhaan, sabiskiraayib gochuudhaan akka nu bira dhaabbattan jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadha. Kutaawwan 5 darban kana bifa bareedaadhaan akka inni isin bira ga'u kan godhe obboleessa keenya Eliyaas Asaffaa abbaa Labataa Printing and Advert magaalaa Buraayyuu iddoo Tsaraasiyoon jedhamutti argama. Wanta advertaayizimentii wal qabate, wanta printingiidhaan wal qabate kamiiniyyuu, wanta dijitaaliidhaan wal qabate kamiiniyyuu isin hojjechuu isin gargaaruu danda'a. Obboleessi kun dubbii Waaqayyoo akkasitiin tola akka nama bira ga'utti karaa hundumaatiin baasii tokko illee toonarraa hin gaafatin amma irraatti na wajjin jira. Gara fuulduraattis isaa wajjin hojjenna. Kanaaf Labataa Printing and Advert obboleessa keenya Eliyaas Asaffaa wajjin hojii hojjechuu barbaadan kamiyyuu akka isin hojjettan jaalala Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti qayyabannaan macaafa qulqulluu akkasii waan barame miti. Keessumatti waldoota afaan Oromoo baay'ee keessatti immoo namoonni akkas miidiyaadhaan dubbii Waaqayyoo barsiisanis baay'inaan hin jirani. Anis waldaan jiru keessatti iddoo garaagaraattis amma yaadni Waaqayyoo naaf baay'ate namoonni gara macaafa qulqulluu qayyabachuutti akka dhufanii, keessumatti dargaggoonni warri carraa miidiyaa qaban miidiyaa kana fayyadamuudhaan dubbii Waaqayyoo akka isaan baratanii fi hirmaannaa dhuunfaa kootii gochuu irratti hin argama. Yeroo baay'ee egaa sagalee Waaqayyoo dubbifannee dhiisuu duwwaatu hin taane gadi qabne akka qayyabannu, akka barannu jechootaan qoqqoonne, himaan qoqqoonne, background study isaa, cultural study isaa, historical study isaa gadi fageessinee akka qayyabannutu barbaadama. Qayyabachuun kun kan inni barbaachisee fi tokkoffaa macaafni qulqulluun warri oriijinaalii barreeffameef nuuf miti. Baay'een isaa waldaa Galaatiyaatiif barreeffame, waldaa Roomaatiif barreeffame, Ibrootaaf barreeffame, afaan nuun hin beekneen barreeffame. Keessumatti kakuu haaraan kun afaan koinee Giriikiidhaan barreeffame. Afaanni koinee Giriikii biyya lafaa irratti amma afaan dubbatamaa jiru miti. Afaan du'e keessaa afaan tokkodha. Kanaaf oriijinaalii afaan inni ittiin barreeffame kana hin beeknu waan ta'eef tokko tokkosaa waan namoonni beekan barreessanii afaan Ingiliffaatti nu hiikan, afaan Amaariffaatti, afaan Oromootti nu hiikan adamsinee dubbisnee macaafa qulqulluu kana akka warri jalqaba barreeffameef hubatanitti hubachuudhaaf yaalii guddaa nu gaafata ammayyuu jechuudha. Dubbisuu duwwaadhaan nu galuu dhiisuu danda'a. Tokko tokkoon qayyabachuu duwwaan otoo hin taane mediteet gochuu, alanfachuu, itti yaaduu, irra deddeebinee sakatta'uu akka qabnu macaafni qulqulluumti keenya nutti dubbata. Keessumatti baay'ee kanan jaalladhu macaafa faarfannaa boqonnaa 119 gaafa dubbistan ani ajaja kee dubbii kee irra deddeebi'een itti yaada. Kanarraa kan ka'e immoo barsiisota koo caalaan ogeessa ta'e, maanguddoota caalaan ogeessa ta'e jedha namni kutaa sana barreessu. Dubbii Waaqayyoo dubbisuudha. Dubbisuu duwwaatu hin taane immoo qayyabachuudha. Qayyabachuu duwwaan otoo hin taane mediteet gochuun, irra deddeebi'anii itti yaaduun, jireenya ofii wajjin wal simsiisuun baay'ee murteessaadha. Egaa akkuma sila isinii kaasee namoonni ergaan kun barreeffameef dubbii kan akka isaan itti hubataniif akki nuun itti edda afaan 20-30 hiikame booddaa irratti hubannu garaagar ta'an qayyabannu taanaani kaalcharaal gaappiin nu gidduu jira. Aadaa yeroo sana ture akka ta'utti beekuu dhiisuu dandeenya. Jechamoota yeroo sana turan akka ta'utti beekuu dhiisuu dandeenya. Seenaa bara sana ta'e, waan yeroo sana ta'e akka ta'utti beekuu dhiisuu dandeenya qayyabannu taanaani gaafa akkas ta'u immoo akka dogoggoraatti hubanna, hiika dogoggoraatti ilaanna waan ta'eef adaraa qulqulloonni biyya lafaa kana keessa iddoo garaagaraa jirtan hundumtu macaafa qulqulluu keessan akkasiin qayyabattan isinin jajjabeessa. Mul'ata Yohaannisiin kana akkasiin qayyabattaniif baay'een isin afeera. Kutaawwan darban keessatti
keessumatti kutaa tokkoffaa keessatti kan walii wajjin ilaalle macaafni mul'ata Yohaannis kun macaafa akkamiitii kan jedhurraa hiikatti ilaannee jalqabne. Keessumatti type of writingiin, generiinsaa yookaan akkaataan barreeffama isaa maalinni kan jedhu irratti baay'ee haasofneerra kutaa tokkoffaa irratti. Akkaataan barreeffamaa macaafa qulqulluun ittiin barreeffame hiika nuun itti ilaannuuf baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf gosoota barreeffamaa baay'eetu jira. Walaloon jira, seenaan jira, raajiin jira, mul'ati jira, wangeelonni jiru, ergaawwan jiru, wayiin qabanii waa ibsuun macaafa qulqulluu keenya keessa jira. Gosa barreeffamaan badhaadhaadha macaafni qulqulluuni. Kanaaf gosoota barreeffamaa kana adda baasnee hubannu taanaan hiika dogoggoraa laannaa jechuudha. Akkaataan itti macaafa walaloo hiikkannuuf akkaataan itti macaafa biraa hiikkannu garaagarummaa qaba. Kanaaf kutaa tokkoffaa irratti isa kana baay'ee haasofneerra. Garaagarummaan raajiif mul'ata gidduu jirullee maalinni kan jedhu Apocalypse, Prophecy isa jennu garaagarummaa isaa kutaa tokkoffaa keessatti bal'inaa ilaalleerra. Akkasuma macaafa mul'ata Yohaannisiin barreessaan isaa eenyudha, yoom barreeffame, eenyuuf barreeffame kan jedhu bal'inaan walii wajjin ilaaluu yaalleerra. Akkamittiin immoo hiikuu qabna kan jedhu method of interpretation gosa afur walii wajjin ilaallee jechuudha. Preterist, historicist, futuristic, idealistic warra jedhaman kan arfan yaadota akkaataa itti macaafa kana hiikuu qabnuuf iskoolaaronni kaan walii wajjiniin ilaallee achi keessaa immoo sakamtu baay'ee gaariidha waan jedhus walii wajjin haasofneerra. Walumaa galatti egaa kutaa tokkoffaa keessatti tiimiinsaa yookiin yaadi guddaan macaafa mul'ata Yohaannis kana keessa jiru maalinni kan jedhuuf deebii walii wajjin ilaalleerra bal'inaani. Gara kutaa lammaffaatti gaafa dhufnu kutaa lammaffaa ani yeroo darbe isinii hojjedhe keessatti macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 1-3 kan jirutu walii wajjin ilaalle. Lakkoofsota sadan kana keessatti akkaataatti Yesuus Kiristoos mul'ata kana Yohaannisitti mul'isee sadan tokkummaa akkamittiin mul'ata kana mul'isuu keessatti gahee akka qabaata walii wajjin ilaalle. Waaqayyo abbaan maal godhee, Yesuus Kiristoos maal godhee, ergamoonni Waaqayyoo maal keessatti hirmaatanii, Yohaannis immoo maal godhee mul'ati kun waldaa kiristaanaa bira akka inni ga'uuf qaamonni gurguddaan kun arfan maal taphatanii kan jedhu dhoksaa guddaa keessumatti Yesuus Kiristoos dhoksaa Waaqayyoo isa bara baraa dhala namaatti akkamitti akka inni mul'isu kiristoolojii wajjin wal qabsiisnee waan baay'ee kaasneerra waan ta'eef isa kanallee akka isin ilaaltanan barbaada. Kutaa lammaffaasaa akka isin dhaggeeffattan baay'een isin afeera. Kutaa sadaffaa irratti immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 4-5 irra kan jiruti walii wajjiniin baranne. Keessumatti warri Giriikiif warri Ibrootaa jecha isaan ittiin nagaa wal gaafatan Kaayiriin and Shaaloom warra jedhuti walii wajjin ilaalle. Warri Giriikii gaafa nagaa wal gaafatan Kaayiriin jedhanii nagaa wal gaafatu. Warri Yihuudii immoo Shaaloom jedhanii nagaa wal gaafatu. Barreessaan kunis ayyaanniif nagaan isiniif baay'atu jedhee jalqaba. Ergaawwan kakuu arabaa isaanii gaafa ilaaltan Phaawulosis ergaa barreessu keessatti Phexros faas gaafa ergaa barreessan ayyaanaaf nagaa kan jedhu kanarra deddeebi'anii dubbatu. Ayyaanniif nagaan kun maal inni keessumatti implikeeshinii inni guyyaa har'aa kiristaanotaaf qabu maa inni yeroo sanas immoo barreessitoonni kun maal yaadaniitu jechoota kana lamaan wal faana fayyadamanii kan jedhu bal'inaan kutaa keessatti ilaalledha. Kutaa sadaffaani. Kutaa sadaffaa keessatti waa'ee tiriiniitii yookaan sadan tokkummaa Sillaasisa jennu baay'inaan walii wajjin ilaalleerra. Qaama sadan tokkummaatu mul'ata kana Yohaannisitti agarsiisuu keessatti ga'ee guddaa taphatee ga'een Waaqayyo Abbaa maa inni, ga'een Yesuus Kiristoos maa inni, Hafuurri Qulqulluunis maaliin ife hojiinsaa kan jedhu waa'ee tiriiniitii bal'inaan kan keessatti ilaalleedha. Akkasii waan guddaa irraa barattan abdii guddaan qaba. Waa'ee kiristoolojii illee baay'ee ilaalleerra. Yesuus hangafa du'aa ka'uutii kan jedhu jira. Hangafa jechuun maal jechuudha? The first born isa jedhuu fi hangafa du'aa ka'uu yeroo jennu maal jechuudha kan jedhu kiristoolojii irratti waan gadi fagoo walii wajjiniin yeroo dheeraa fudhannee qayyabanneerra. Kutaa sadaffaa akkasiin ilaaltan nan barbaada. Dhuma irratti kutaa sadaffaa irratti ammas waa'ee hiikamuu yookaan furamuu redemption isa jennu kontekestii macaafa qulqulluutiin furamuu kan jennu kun maal inni yookaan hiikamuu kan jennu kun maal inni kan jedhu kutaama kana keessaa utuu hin bahin kontekestii kutaa kanaan waan baay'ee wajjin ilaalleerra. Kutaa sadaffaa akkasin baay'ee irra deebitanii dhaggeeffattan isin afeera. Gara kutaa afuraffaatti gaafa dhufnu mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 6-8 walii wajjiniin ilaalle. Kingdom and the Priests mata duree jedhuun mootummaa fi luboota kan jedhu walii wajjiniin baranne. Inni kun wanta Waaqayyo Abbaan yeroo qulqulloonni Yesuus Kiristoositti amanan isaaniif laatee aboo guddaadha. Mootummaa ta'uu fi luboota ta'uu jechuun maal jechuudha? Mootummaa Waaqayyo ta'uu jechuun maal jechuudha kan jedhu baay'inaan walii wajjin ilaalle. Akkasuma lammaffaa deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosiin macaafa kakuu moofaa keessaa raajii Daani'elii fi akkasuma immoo raajii Zakkaariyaasiin
boqonnaa 12 irratti hundoofne lammaffaa deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosiin illee kutaatti walii wajjin qayyabanneedha. Kutaa afuraffaa kana keessattis dhoksaa guddaa akkasiin barattan nan amana. Dhuma irratti egaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:9-20 cuunfine kutaa 5ffaa keessatti walii wajjin ilaalle waa'ee baattuu ibsaa torbanii fi waa'ee ilma namaan argee jedheetu ilma namaa kana ammoo waan baay'eedhaan bifa apokaliptik ta'een bifa diskiriptiif ta'een waan baay'ee mul'isa. Iji isaa kana fakkaata, miilli isaa kana fakkaata, rifeensi isaa kana fakkaata jedhee waan baay'eedhaan kutaanni keessatti ibseedha waan ta'eef tokko isaa walii wajjiniin hiiki isaa maalinni kan jedhu ilaalleerra. Kutaa 1-5 akkasiin daawwattan ammas jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadhaa. Torban dhuftu jalqabee immoo kutaa 6ffaa yookaan boqonnaa 2ffaa walii wajjiniin jalqabna. Macaafi kun macaafatti dhimma kiristooloojii, dhimma tiriiniitii, dhimmoota gurguddaa wanta waaqa irratti qulqulloota eeggatu waa'ee bara dhumaa waan baay'ee walii wajjiniin boqonnaa 22 keessatti ilaalluudha waan ta'eef yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Yeroo dheeraa isa fudhatu garuu amma danda'ametti jala akkasitiin qoqqoodaa walii wajjiniin baranna. Namoota sirratti afeeraa Holistic Wisdom Tube'iif maatii ta'a. Subscribe godhaa isiniin jenna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu eebbifama.